Nagaa akkam jirtan ammarree gara nagaa tiibii baga nagaan dhuftan deebitanii jechuudha. Amma barumsa maaliitii har'a kana isiniif fidee dhufe words of the day. Iddoo barbaaddan, iddoo shaayii dhugdan, iddoo buna dhugdan teessanii too kan dhaggeeffattanii kan irraa barattanidha jechuudha. Jecha lamaan isinii qabadhee dhufe kanaafiyyuu jecha lamaan kana haala salphaadhaan fakkeenyota lama qabanii isaanii ni barattu jechuudha. Warroonni barreeffachuu barbaaddanis suuta barreeffachaa qabachuu dandeessanii jechuudha. Keessattuu barattoonni akkanatti na waliin deemuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu chaanaalii kana keessatti barnoota hedduu baratamaa ABCD jettanii too jalqabarraa kaasaniitillee barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii isin barsiisnaa jechuudha. So har'a maalidhaa? Words of the day guyyaa sadaffaadhaa jechuudha. Irra kanan isiniif fidee dhufe kan guyyaa sadaffaati. Hedduu hojjetamanii jiranii chaanaalii kana keessatti seentanii too laaluu ni dandeessan. Kanaafiyyuu guyyaadhaan amma maalidhaa? Lakkoofsuma tanan jijjiira. Taabneelii irratti, taabneelii yookaan ammoo fuulduratti kan YouTube irratti bakka bu'u footoo sana irratti lakkoofsan jijjiira. Kanaafiyyuu lakkoofsa sana ilaalaa guyyaadhaan qabachaa deemuu ni dandeessanii jechuudha. Footoowwan waan biraa hin jijjiiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu jechi lama har'a isiniif qabadhee dhufe achievii fi catch up kan jedhudha. Achieve jechuun maal jechuudha? Achieve jechuun maal jechuu isinitti fakkaata? Wanta tokko milkeessuu yookaan ammoo galmaan ga'uu jechuudha. Wanta tokko milkeessuu yookaan maal jechuudha? Galmaan ga'uu jechuudha. Maal jennaa? Achieve godhe jenna. He achieve something. Inni wanta tokko achieve godhe yookaan ammoo galmaan ga'e yookaan ammoo milkeesse jettanii jechuudha. Kana fakkeenya ni ilaallu kottaa. You can achieve your dream of speaking English fluently. You can achieve your dream of speaking English fluently. Fluently jechuun maal jechuudha? Yaa asirratti toopikiin keenya achieveidha garuu sirriitti wanta tokko amma akka afaan keessan dhalootatti yoo haasoftan wanta tokko osoo hin dhibin fluently haasoftan jennaa jechuudha. You can achieve your dream of speaking English fluently. Kaayyoo kee afaan Ingilizii sirriitti haasa'uu milkeessuu ni dandeessaa. Kaayyoo kee afaan Ingilizii sirriitti haasa'uu milkeessuu ni dandeessaa. Milkeessuu ni dandeessa. You can achieve. Milkeessuu ni dandeessa. Kaayyoo kee afaan Ingilizii sirriitti haasa'uu. Your dream of speaking English fluently. Good. Kana yoo ilaaltan fakkeenya lammaffaa bira yoo dhaqnu immoo to achieve this goal we need to practice every day. To achieve this goal we need to practice every day. Kaayyoo kana milkeessuuf yookaan kaayyoo kana galmaan ga'uuf yeroo hundaa nuti maal gochuu? Shaakaluu qabna. To achieve this goal kaayyoo kana milkeessuuf we need to practice every day. Guyyaa hundaa nuti maal gochuu qabna? Shaakaluu qabna. Maaliif? Kaayyoo kana milkeessuuf. Why? To achieve this goal we need to practice every day. We need to practice every day. Why? To achieve this goal. Kaayyoo kana milkeessuuf. Kanaa jechuun achieve jechuun milkeessuu yookaan ammoo galmaan ga'uu jechuudha. Achieve gochuun galmaan ga'uu yookaan milkeessuu jechuudha. Okay, the second word is catch up. It's a phraseidha yookaan ammoo gaaleedha. Catch up jechuudha. Catch up jechuun maal isinitti fakkaate? Wanta tokko to reach the same level or standard as others. Fakkeenyaaf leevilii nama tokkoo bira yookaan ammoo leevilii iddoo tokkoo standardii wanta tokkootirra ga'uu jechuudha. Dhaqqabuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma barsiisaan osoo isin barsiisee guyyaa tokko haftanii haa jennu kilaasiin isin jala darbee haa jennu fakkeenyaaf. Kilaasiin yeroo isin jala darbu kana wantoonni barattan, wantoonni barreessitan, hojiin manaa wanti garaagaraa isin jala darbu. Guyyaa lammaffaa kan guyyaa sadaffaa yoo dhaqxan kana barsiisaa bira maal gochuu qabdan? Dhaqqabuu qabdan, bira ga'uu qabdan. Amma inni fakkeenyaaf leessanii sadaffaarra yoo jiraate isin tokkoffaarra jiraatan isa bira ga'uudhaaf ni barreeffattu. Catch up gochuu yaaltuu jechuudha isa bira ga'uudhaaf. Dhaqqabuuf jechuudha. Tokkoffaan kana miniingin isaa tokkoffaan. Lammaffaan ammoo maalidhaa? Kanarraa baay'ee kan adda ta'edha. Maal jedha? To talk to someone you haven't seen in a while to share recent news. Amma fakkeenyaaf nama tokko wiixataa hanga jimaataa homaa hin argine jechuudha. Sanbattaan wal argitan yaa jennu. Kanaafiyyuu sanbattaan yoo wal argitan kana wanta wiixataa hanga jimaataa ta'e haasoftanii miti. Kanaafiyyuu catch up san maal jennaa? Catch up jechuu dandeenyaa jechuudha yoo waa'ee sanaa haasofnu. Fakkeenya ni ilaalla. Fakkeenya ni ilaaltan ifa isinii ta'a jechuudha.
Okay. Fakkeenyi tokkoffaa maal jedhaa? He ran fast to catch up with his friends who were ahead of him. He ran fast to catch up with his friend who were ahead of him. Inni hiriyyaa isa fuuldura jiru dhaqqabuuf sirriitti fiigaa. Inni hiriyyaa isa fuuldura jiru dhaqqabuuf sirriitti fiigaa. He ran fast to catch up with his friend who were ahead of him. Who were ahead of him. Kan isa fuuldura jiru. He ran fiigaa jira jechuudha. He ran fast jennu sirriitti fiigaa jira yookaan dafee saffisaan fiigaa jira jechuudha. To catch up maal gochuuf? Bira ga'uuf, bira dhaqqabuuf jechuudha. He ran fast to catch up with his friends who were ahead of him jedha. Kuni miiningii tokkoffaadha jechuudha. Amma kun maal agarsiisaa? Wanta tokko bira ga'uudhaaf dhaqqabuuf kan jechuudha jechuudha. Kun amma physically reaching the same place. Amma iddoo tokko physically bira ga'uu barbaadeeti jechuudha. Okay. The second example yookaan ammoo fakkeenyi lammaffaan ammoo maal jedhaa? Let us meet for coffee this week and catch up on everything jedha. Let us meet for coffee this week and catch up on everything. Maal jechuudha kun amma? Sanbattan maaliidhaaf oola agarru? Akkanatti buna dhuguu maal shaayii buna waliin haa jennu too wanta jijjiiru wanta wiixata hanga jimaataa haasoftanillee argitan ni haasofnaa yookaan ammoo just talking to share news with friend. Wanta news yookaan oduuwwan garaagaraa share horii gootanii jechuudha. Catch up on everything yoo jettan wanta hundaa ni haasofnaa achitti jechuu keessanii jechuudha. Laala amma miiningii lama qaba. Tokko qabattanii yeroo biraa immoo suuta build gochuu ni dandeessan garuu kanuma anyway wordii laman isinii qabee dhufee maaliif maalidha? Achieve fi catch up kan jedhudha jechuudha. Kanaaf warroon onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya nu dubbisa. Amma bakkuma jirtan nagaa fayyaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalannaa. Bye.